Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtan fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isin jechaa egaa congratulation ganni piraankii nu goote jechuudha. Piraankii nu gooteet ammayyuu jechuudha Dubaayii dhuftee dhugaa haalli simannaa isaanii hedduu kan namatti tolu jechuudha. Haaluma amma argaa jirtan kanaan baay'ee kan nama gammachiisu Tigistii Bireedha. Ijoollee baay'ee dhagaa ijoollee maqaa isaanii hin beekne hedduu galatoomaa dhugaa obboleettii keenya haala kanaan gammachiisu keessanitti baay'ee isinitti gammannee jirra. Kanuma caala ammoo waaqayyoon illee isinitti gammadaa jechuudha. Dhugaa ganni jechuun baay'ee tokko nama cimtuu nama biyya ormaa keessa teessee mana madaamii keessa teessee sanuu Joordaan keessa teessee ijoollee keenyaaf nu'iif sagalee taatu bakka hundatti kan nuuf dhaqqabdu biyyattis ta'ee alattis ta'ee jechuudha. Haala mijataa keessa osoo hin jiraatiin ijoollee keenyaaf kan dhaqqabaa turte jechuudha. Hedduu kan namatti toltu jechuudha. Isinis immoo haala kanaan hojii ishii argitanii dhugumatti jajjabeessuu keessaniif bira dhaabbattanii viizaa hojjisiistanii fiduu keessaniif viizaa hojjisiistanii fiduu keessaniif hedduu tokko galatooma ulfaadha isin jenna jechuudha. Dhugaa guyyaa geemii isaaniitti jechuudha baay'ee tokko kan nutti dhagahame namoonni hedduun namoonni hin gargaaran yookaan feemasiidha jedhanii yaadan namoonni tokko irraa illee hafanillee oliiqtee jirti jechuudha. Ishiin illee egaa waan immoo kan namni gadi qabame ol qabamaa sanii ishiin kinoo har'a ammoo ol qabamtee jirti jechuudha. Dhugumatti wanta nama gammachiisudha. Ani hedduun gammadee baga gammadde obboleettii teenyaa ganni isin jechuun barbaada. Akkasumas simannaa warri taasistaniif hedduu galatoomaa ulfaadha. Akkasuma ammoo akka hojiiwwan gurguddaa hojjettu akkuma tanaan dura mana xalabaa teessee wantoota gaggaarii hojjechaa turte obboleewwan keetiif sagalee ta'aa turte bakka hundatti imimmaan kee harcaastee sagalee ta'aa turte ammallee san caala akka hojjettu abdii sirraa qabna jechuudha. Abdii sirraa qabna maaliif kana caala haalli siif mijatee jira aga dur caala haalli siif mijatee jira jedhee waan yaadu san caala hojjetta jabaadhu. Waaqayyoon immoo kanuma caala irratti si haa jabeessu. Dhugaa ganni jechuun goobazii namaati. Nama cimtuudha dhugaa dubbachuuf nama cimtuudha. Waanuma hundarrattuu nama cimtuudha jechuudha. Osoo tokkooti qaata nama amantii ishiitillee gatuudha. Nama wantoota hedduu ishii gachisiisuuf yaalaniiti jiru. Garuu ishiin uummata ishiitis amantaa ishiitis harka kanaan amantaa ishii harka ishiitiin harka tokkoon immoo amantaa ishii qabattee nama deemtudha jechuudha. Nama baay'eetti cimtu nama fakkeenya guddaa nuuf taatudha jechuudha. Egaa waa wayittu piraankii nu gootee jirta. Maaliif biyya galtii jedhanii baay'eetti kan si eegan ijoolleen hiriyoonni kee hedduutu jiru. Ati immoo dhokattee jechuudha. Yoo baay'ates ilillee yoo baay'ates homaa hin fayyadu dhugaadha. Dhoksuun keetis gaariidhuma ta'ee Joordaanii kaatee Itoophiyaan barara jettee Dubaayii dhufuu immoo hedduu gammannee jira jechuudha. Maaliif yeroo biyya galuun hin yaannetti isaanuyyuu achi tikeetii siif muruun isaanii maallaqa keessa dhoowwachuun isaanii hamilee keessa cabsuu barbaadaniiti. Garuummoo waaqayyo hamilee kee hin cabsine ijoollee ati jaalattu uummata ati jaalattu bakka siif buuse haala siif mijeessee jira jechuudha. Egaa barumsa baay'ee sirraa fudhanna jaalattu uummata ati jaalattu bakka siif buuse haala siif mijeessee jira jechuudha. Egaa barumsa baay'ee sirraa fudhanna namni tokko gaafa nama laalu waa namarraa barataa waa namarraa hubataa. Ishii yeroo san bara akkasitti mana namaa keessa teessee namootaaf sagalee ta'aa turte bakkuma hundattuu sagalee ta'aa turte namoota bira gad dhaabbachaa gargaaraa turte jedhaniiti jechuudha. Haala saniin namoonni baay'een nuufuu fakkeenya guddaa kan nu ta'u amma ganniidha jechuudha. Ijoollee mana arabaa hojjetan keessaa ganni fakkeenya guddaa nuuf taate jechuudha. Cimtuu akka taate namoonni hedduun immoo namoonni ishii hordofan namoonni ishii ilaallu namoonni waan ishiin hojjettu hunda ishii hordofnu nuti soomtuun hundaangessu akka ishii san ta'uudhaaf jenneeti abdii guddaadhaan ofitti murannoodhaan kaanaa jechuudha. Jechuun
shakkiin tokko keessa keenya hin jiru jabinatu nutti dhiyaata jechuudha. Maaliif nuufuyyuu jajjabina guddaa nuuf taati kanan jedhuufan jechuudha. Yoon balleesse dhiifama maaliif jennaan hin argine jechuudha. Shamarroota akkanatti mana namaa ta'anii sagalee namaaf ta'an achuma ta'anii namoota rakkatan mana madaamii rakkiste keessaa baastee yeroo san immoo hojii galchisiiste wantoota akkasii namoota hojjetanii hin argine jechuudha. Garuu isheen nama cimtuu nama wantoota akkasii hojjettu namoota walitti dhufeenya qabdudha. Sirritti namaanii kana caala immoo Dubaay keessatti kan arganuu dhufte waan baay'ee nu hojjetti jenneetidha kan ishee abdannu. Jabee dhobboleetii teenya jajjabee teenya waaqayyo si haa jabeessu. Maatii keetis maatii nagaa siif haa godhu. Wanta ati yaadde hundumaayyuu egaa guuta rabbuma galmaan siif haa ga'u siin jedha. Dhugaa baay'ee natti tolta baay'ee jechuudha. Ganniin hedduu tokko muuxannoo addaati jechuudha kan isheerraa arganne. Hundumti keenya osuma mana namaa jirru osuma kan jennu keenya irra caalchisna malee kan namaa hin caalchisnu. Garuu ishiin immoo kan namaa yeroo hunda ofirra namaaf yaaddi. Ijoollee mana madaamii jiraniif yaaddi. Rakkatan jennaan xiqqaa guddaan du'an jennaan xiqqaa guddaadhaaf gadi baatee jechuudha. Imimmaan ishee roobsiti. Akkuma sani garuu namni illee gaafa si baddaluu fedhe waan guyyaa ati boochu sanirraa waan siif qabuufi imimmaan kee lafatti hin ganne jarri kee tasallee biyyatti si galchuuf yaadan ati immoo harkaa dhuftee jirta jechuudha. Harka gara Dubaay dabarteerta. Garuu immoo piraankillee yoo nu goote hin dandeessa jechuudha. Maaliif biyya na galchuu hedan jette malee Dubaay dhufa jettee wanta ati dubbattellee hin jiru. Garuu akkas jettee kaate yoo saninis piraankii kan nu gootu ta'e rakkoo hin qabu. Garuu immoo bakka booleerraa biyyatti hin deema jettu sanis piraankii lama nu hojjette jechuudha. Waawettu siif milkaa'eera. Pranking ke nuti waanuma dhugaa biyya galtu seene garuuti immoo ati biyya galtee waan ganaa biyya teessee viisaa si hojjetamee Dubaay dhuftu seene malee akka ati Joordaan irraa Dubaay dhuftu hin beekne jechuudha. Waawettu baga gammaddee congratulations jechuun barbaada. Horaa bulaa deebanaa warroonni mana kanaaf immoo subscribe godhin. Subscribe godha, share godha, like godha. Mana keenya nuuf guddisaa isiniin jennaa gara fuulduraatti wantoota garaagaraa akkata shamarran keenya yeroo biyya galan hojii maalii akka hojjechuu qabnu akkamitti birri xiqqoodhaan kaanee akka guddachuu dandeenyu biyya keenya galle nama wajjin hojjete wajjin laallu ta'a. Kanaaf subscribe nu gootanii chaanaalii keenya akka nuuf guddistan akka waliin guddan akka waliin jabaan biyya keenyas akka waliin guddisnu akkuma gallee achiin nafni akkuma gallee biyyuma ormaatitti hin deddeebine biyya keenya keessatti akkamitti akka jijjiiruun danda'amu waliin kan laallu ta'a jechuudha. Chaanaalii keenya kanarratti horaa bulaa deebana isiniin jenna. Qiyaamoota mana madaamii nuuf jabaadha. Waliin haa jabaannu walii haa guddanu tokko haa taanu.